لك يقول يا سيدي في كم يا سيدي Very good. Tap udah aku mari pas di buta guys. Yallah. والله أما يجسان دبرت دفتني ما كي كوسين جارا ديتن تصفى مرا أدامي تصفى كوري قال لك ساعات ما تو عندي تمام هذا عندنا نقدر يقال كان هيرو في وري راح تترفع كذا زيرو ولا لو تجرا ما كي نورو يرمون قبضونا من دافول كتا ما جت شو ركنه شو يا أمي لهم دلينا منك والله مال سيدا وين تفكرت مو لم مالت إيه هاي نون دافول كتا Odat kagaya kesafurat dah. Aku mal je curu aku kena je curu nun dafol kita makin. Alah orang moti mo, oda orang moti. Hai, makin erum kabdu nun dafol kita. Into nana gafi. Biasa ni makin. Wah makin jarang biasa sih. Kas berbulan akan isin herum nagot tu berbadan ya betul. Hai. Memang tu. Garuk di roti tu kerjaan yo makin herum tu. Kita mami bu. Amin galato. Tani yeroo jedhanitti waldayni ittisa godaansa seeran alaa fi Yaman jiru nama kana tooyatee mallaqa irraa deebisan. Anka wanti kamirratti deebisan yoo jettan anka wanti sanduuqa yoo birrii 10,500 asii duubatti hin argitanii 4,600 fi maal 200 riyaala Suudii jechuudha. Akkuma duubatti argitan kanatti deebisan jechuudha. Birrii ammoo gara ammoo 200,000 1,100 135 anka wanti jiru kanarratti deebisan jechuudha. Hin argitanii gara duubatti. Tole maallaqa kana maaliif gara maleen kun uummata Oromootti guure maaliif ammoo gara uummataatti hin deebisnee jechuu gaafii hedduu gaafataa turre jechuudha. Mormii turellee. Maallaqa isin fuutanii shiftaa kennitanii nuti shiftarraa fudhannee waan shiftarraa fudhanneef maallaqa kana hin deebifnu kan jettu sagaleen baay'eetu jira. Baay'eetu jira jechuudha. Namoonni gaggaariillee ni jiranii ka amma gara nyaatti qabu. Malleen kun imimmaan abbaatiin guuramanii garee waan taateef gareedha. Na argamu waan taateef gareedha. أنا قاعد قلتني والله قوم كتو ثيون هما على وصالة تفي أيوة كولو أمارة فانو شلل والله كولو أمارة فانو شلل يا خلنا أبديو فانو شلل يا أخي كولو أمارة نادا جرت بلا يا أخي مليون تكو أمتك هي النسيجرة نما كنا را مسكينة كنا را بر مليون تكو بوفتي أفان أمارة في الدبيت يا أخي وش شاطن تاني عملاني ربي كنا يروكنا استي ولاجم زم بلو فكر أنت أمارة نش ويس أورومونش فكر موت كيف أجي أمارة نجي من دنا يت نش أغريش ولو يني
ወሎዬ ንጹህ አማራ ነሽ? ሙስሊም ነሽ ወይስ ክርስቲያን? ክርስቲያን ነኝ። ምን ነው? እስቲ እግዚአብሔርን በይ እስቲ እግዚአብሔርን እኔ አማራ ነኝ በይ እስቲ ኢየሱስ ምን በይ አባ ቡሳ ጋር የተለገቱ ወንዶ አማራ የወጣን አማራ እኔ የምፈልገው አማራ ብቻ ነው። ውሻ አማራ በቀሬ ለቃ አማራ ታይማና ውሻ የኛ የምፈልገው የአማራ ልጆች ነው የምፈልገው ዛሬ አቦ ነብኒ ድብ ሰገሌ ኩን ጉቱን አቡ ፋኖ ፊቱ ተደብደኒ አቡ ፋኖ ኢንሻአላህ ወሎን ህንዱም ወልት ዱፈኛ ወላሂ ዶምብሪ ወጂ ተገፈዳ ዮ ፋኖ ወጂ ወልት ዱፈኛ ጎዲን አንዱ የሮከን ወልት ዱፈኛ ፋኖ ወጂ ወጀን ፋኖ ዶምብሪ ከን isin jala baay'ee dhageeffadhu Ramzaa kiyya wallahi dhageeffadha dubbiin dhugaman nama aarsaa dhugamatti ammootu nu bichaa miti kaare nu qofaa miti ilmaan Harargee ilmaan Afran Qalloo guutuun ijoolleen Oromoo wallahi kajimal guutuun namni namummaa qabu namni haadha Oromoo san mana jigaa san keessatti garteetiniin haadha Oromoo san teessisaa bulee osoo argu osoo viidiyoo laalu osoo afaan isii dhaga'u teessisaatiniin bulee akkasitti gandi guutuun gabbahee akka nama rooba kadhatuutitti osoo haati sun kadhattu Takkanyi ta'eetiin gara jabeenaan gartee riyaala 30 san irraa buuse ilma Oromoo akka ta'e ol bayanii jiran. Ijoollee walloo dhageeffadhaa jiran. Amma wanni ani isin jechuu barbaade bultiin garteetiin edanumaatiniin ammaaf mee osoo arraba dhiistanii ilaa akka kiyyatti ilaalla dhageeffadhu. Amma arraba dhiistanii birriin mallayni suni mallayni ilmaan Oromoo mallayni ijoollee mana madaamii mallayni ijoollee xiqqaaf guddaa ka Oromoo suni. Hanga maqaa abbaatitti deebi'ee warra saniif deebi'uu qaba. Mallayni sun warra saniif deebi'uu qaba. Arraba kanallee dhaabaatiniin edana wanni hundi ni dhumata. Sa'aatii muraasatu nu hafe. Sa'aatii muraasa tana eeggadhaatiniin. Walli arrabni rakkoo miti jedhana. Wallaahi mataan du'e uummanni walloodhaa dhageeffadhu. Gurbaa waan san dalage uummata Oromoo mataadhaan ajjeese. Oromoo guutuu keessaa baase. Amaara jedhee maqaa Amaaraatiin qabe. Agartee faannoodha jennee numarti ijoolleen agartee Suudii keessatti Amaara biraa qabdee akkasitti dararamtee kun qadiyyaa hidhamtee kun mana hidhaatiitti agartee tiniin achitti baddee kun dalagaa ofii irraa burjaajaye waa 3-4 ilmaan Oromoo miidhee hayti ammoo hin dhokattu ol baatee jirti waan taateefi amma osoo arraba dhiistanii Amaarallee seessiftanii arrabsiisina dhiisa boru booda wannoo itti godhata maqaan jaraa baduun badu ala wasaalan maallaqa qomceedha jettee Amaaraadha jettee maallaqa kenna ummata bar nama meeqa bochiste bar haadha namaa bochisaa turte تبر بالله عليكم بالله عليك إذا وانا مجد بوتو كنا جرو أمارة تأتيني ملك أنورا مليون بوفته نمو أمارة وجو جنة جرنا وجتو مال تنودورك سيدا كم تنودور كبر بس أمارة وجو Sindor gine araram ni jara wali nille wani tahamu hinjiru dhageeffadhu sindor gine garuutu mirga akka ufi milisine dhageeffadhu mirga ufi milisine sinjare maali beeyta tokkoffaa irratti mucaa san qabanii akka Amaaraatitti mirri miliyeena tokko Oromoo irraa gartee haadha mucaa saniiti babbaa mucaa saniiti ilmaan Oromoo bochisanii irraa buusanii dhugaan rabbii ol baate mirgi argame takka jedhi sanii asillee ay deebisanii ijoollee xixiqqoo nama 5 nama 6 nama 10 qabaniitiin hanga kalee galgalaatitti gartee shuguxii mata qabanii ilmaan Oromoo gartee ijoollee Arsii dararaa jiranii lama jedhi kana guutuu ilmaan Oromoo argaa jirti dhagayaa jirti Tumirga tana amma ol seesifte Amaara yoo arrabsiifte bu'aan sanin argannu hin jiru dhugaan rabbii ol baate hayti rabbii ol baate dhageeffadhu akka sambichaa hin tahin amma bosona baale nama tokkoomi gara nama 7 kana maleellee jarri mallaqa irraa buusiifte fidee dhufa jedhe mana asliititti qabameetiniin mee wal qabanna Ramzaa kiyya afaan Oromoo yoo taate ni beeyta arrabsuu dandeettu waan feeti jechuu dandeettu. Okay, hayyee dombir hayyee gabaabsi koi dombir. Hayyee dombir. Waan inni jedhe dhaggeeffadhu jaarsummaa qabamee jira obsa wanti hundinuu hin qaqqabasii galee hin ga'a. Egaa jaarsummaan qabame dhaqaa dhaggeeffadha akka ilmoo namaatti sana booda waan jaarsi murteessu waan biyyi murteessu waan Oromoo murteessu dhaggeeffadha. Dhiisaa qobaatti hin bayinaan neefa. بس
Nuti ila dhaggeeffadhu waa takka isinitti hima. Murtii biraallee hin barbaannu. Mallayni suni kan ilmaan Oromoo guure murtii biraa wanni irraa barbaannu hin jiru. Xilaatummaadha. Diinummaadha. Wanni kanaa ol ilmaan arsee irratti dalagamu hin jiru. Dhaggeeffadhaa isinitti hima kana jala murree. Wanni kanaa ol haadha asii miti bar ijoollee biyya Arabaa keessatti boochisan caala haadha biyyatti boochisan abbaa biyyatti boochisan. Ollaa guutuu gartee namni gartee xiqqaa fi guddaan gabbaheetiniin dhaabateetiniin booye. Kanaa ol wanni nama godhan hin jiru. Dhaggeeffadhaa isinitti hima. Garuu wanni barbaannu amma maa inni beeytaa? Mallayni ilmaan Oromoo harkaa guurame suni akka warra saniif oolu gochuu barbaanna. Mallayni nyaatamee karatti hafee jira. Gurbaan mallaqa buusisiisa ol bahee dhiifama gaafatee kunoo waan feetan na godhaa jedhee jira. Ilma Walloo ilma Oromoo caffaa ganda qirrii ta'uu ibsee jira. Uf baasee jira. Kana qofaa miti ammoo mallayni Oromoo kan nyaatame. Kana qofaa miti. Kana maratu bayuu hedaatiniin. Kana guutuu hin balleessinu. Har'a gartee Amaara seesiftee ijoolleen Arsii akkana goote jedhaniitiniin ragaa waan isin raffidate hin qabuutiniin. Turi obsaatiniin ta araaramaa dhiisi wanni araaramtu hin jiru bar si ajjeesan ijoollee shuggutii irratti qaban kaan tuman kaan ilkaan cabsan mucaa ka ija balleessanii akkasitti mallaqa birrii miliyoona tokko buufatan gara jaraati dhumate mallayni jalaa qabamnaaniin Oromoo akka ta'e beekame waa hundaafiyyuu obsuutu caalaatiniin arraba dhiistaniitiniin kaayoo dhugaa rabbii tana ilmaan Oromooti yoo ibsitan gayaadha. Ilmaan Oromoo kutaa kudhanii guutuun isaanii arganii jiran. Hattuun eenyu, ka Oromoo zollome eenyu, ka Oromoo miidhe eenyu kana hubatanii jiran. Kanuma isiniin jedhan. Akkasi. Ituu dhugaa yoo waan namni isin jedhu daangaa darbiti namni ragaa sitti fudhata, ragaa sitti gurrata. Pirezidaanti. Aywa. Hin dubbattanii qo'a pirezidaanti hin dubbattanii dubbadhee sii dabarsa. Doombirri yaadni kan keellee yaada bareeda. Garuu ammoo wanni garaa nu nyaate beeytan wanni garaa nu nyaate irra guddaan nama keenna afaan Oromoo ka dubbatu dhalataa Walloo ta'ee birrii miliyoona tokko afaan Amaaraatti deebisanii nu Amaara jedhanii micaa keenna siigalee osoo haati teena biyyaa bootu birrii miliyoona tokko riyaala 30 irraa buufatanii afaan Amaariffaatti deebisanii kanan nu gubi siigalee ufii nu miidhanii nuti kadhawanni Doombir jedhillee yaanni isaallee yaada bareeda amma booda ammoo nu hin dhaabbannallee hin dhaabbannallee wallaahi uqsum billaahi nama keenna ka asiin dura nuti siigalee Amaaraa cubbuudhaan Amaaratu waa nu godhe jedhaa turre kanu miidhaa ture ka ijoollee teenna gaara ajjeesaa ture ka ijoollee kennarree hawaalaa buufataa ture ka Oromoon guutuun beeytu faannoon waa nun goone Amaarri waa nun goone ka waa nu godhaa ture Oromoon Walloo afaan Oromoo dubbattu akkasitti hundi keessan quba qabaadha. Cubbuun itti buune faannoo warabbal kaaba kabaanee irratti abdii waasii dabaluu dhiifama waliin. Wanni kun ilaal takkaa miti lamaa miti Ahmad Duuyuu nama hedduu baasaa ture. Mucaa gaafa garanatti gara kamiskanatti qabameetiniin 150 guyyaa lama keessatti guurree baafne tokkollee ni beeytan. Guutuu isaa Ahmaduu ol bahee waan kana ka keessa quba qabu. Parsantii 99 Amaaraa fi Tigreelee hin komatina. Namni Oromoo irraa mallaqa buusaa jiru kunoo ganda gandatti maqaa waliin ganda waliin akkanatti ol bayaa jirti dhugaan rabbii. Maal gootanii fi dubbattan dhugaanuu dubbataa jirti iyyuu kana inumayyuu wannummaan dubbattan.